Dhugaatiin kun kan oomishamu haaluma dhugaatii kaawwaniitiin yommuu ta'u, wanti raajii namatti ta'u garuu qaruuraan isaa bofoota summaa'oo ta'aniin kan guutame ta'uu isaatii fi bofoonni kunis guutumaan guututti kan lubbuudhaan jiran ta'uu isaati. Harka fuunii kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment nageenyi koo bakka jirtanitti isin qaqqabu. Warroonni maatii Akkoo taatan viidiyicha laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaroo taatan Akkoo Entertainment subscribe gochuudhaan maatiin wajjin ta'a isiniin jecha. Ceensiisa boodaa kan wal agarru ta'a turtii keessan na wajjin godhaa. Ulaagaalee aadaa biyya tokkoo ibsan keessa nyaataa fi dhugaatiin isaan tokkodha. Maarree nyaataa fi dhugaatiin kun iddoo irraa iddootti garaagarummaa qabu. Kan tokkoof aadaa tokkoof adda. Mi'aanis dhugaatiiwwan baay'een keenya jiraachuu isaaniitu hin beekne. Akka aadaa biyya saniitti garuu hedduu qaaloo ta'an wajjin wal isin haa barsiisu. Jahaffaa soortoo kookteelii. Dhugaatiiwwan uummata addunyaatti sukkaneessoo ta'an keessaa soortoo kookteelii tokko yoo jenne kijibuu hin ta'u. Irra caalaan addunyaa dhugaatiin kun jiraatu isaatu quba hin qabu. Dhugaatii kana maaltu sukkaneessaa godhe jedhee kan gaafateef immoo dubbiinsaa akkana. Dhugaatii kana dalaguudhaaf wantoota barbaachisoo ta'an keessaa inni duraa quba ilma namaati. Dhugaatii kana kan qopheessan saba Yuukoon jedhaman yommuu ta'u, saba kana keessatti immoo namoonni umriidhaan deeman irra caalaan isaanii quba harkaa hin qaban. Sababni isaas namoonni hedduun dhugaatii kanaaf jecha quba ofii gurguraniiru. Saba kana birattis dhugaatiin kun kan dhiyaatu namoota kabajamoo ta'aniif yommuu ta'u, taateen dhugaatii kana dhugaatii biroo irraa adda godhus dhugaatiin kun yommuu dhiyaatu qubni namaas qaruuraa keessatti waliin namaaf dhiyaata. Yommuu dhuganis quba namaa kana liqimsuun dhoorkaadha. Haa ta'u malee abbaan isiniif dhiyeesse yoo hayyame xiqqoo irraa kutatuu dandeessu. Dhugaatii yeroo ammaatti Yukon Gold Whiskey jedhamee waamamu kana dhandhamuuf namoonni 100,000tti lakkaa'aman gara saba Yukon deemuun dhugaatii kana dhandhamaniiru. Yeroo tokko namoota dhugaatii kana dhandhamaniif badhaasni $5,000tti qophaa'ee ture. Garuu yommuu dhugaatii kana dhuydan qubni keessa jiru hidhii keessan tuquu qaba. Shanaffaa Billionaires Vodka. Billionaires Vodkaan dhugaatii addunyaa teenya irratti hedduu qaalayaa ta'edha. Dhugaa dubbachuuf namni dhugaatii kana bitee dhugu hin jira jechuufuu hedduu ulfaata. Gatiin vodkaa kanaa $3 miliyoona 3.7 yommuu ta'u, qarshii biyya keenyaatiin yommuu tilmaamu qarshii miliyoona 233 caala baasa. Kun hundi kan bayu dhugaatii tokkoof. Kan yoo jedhu qoosa isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu amantii keessan argachuuf ragaa isaa akkuma iskiriin irratti argitan kanatti isiniif funaanee jira. Dhugaatiin kun kan oomishamu biyya Raashiyaatti yommuu ta'u, sababiin qaala'umsa isaas qaruuraa dhugaatiin kun keessatti argamudha. Qaruuraan kun guutumaan guututti daayimandiidhaan kan haguugamedha. Hamma isaa irratti hundaa'uudhaan vodkaan kun haga $7 miliyoona 7tti tilmaamamuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf baajata biyyoota Afrikaa tokko tokkoof waggaatti ramadamu gatii vodkaa kanaatiin yommuu madaalamu nama ta'uu keenyaa gaafii keessatti galcha. Arfaffaa Daahung Paaw. Mee eega dhugaatii qaalawaa addunyaa keenyaa ilaaluun keenya hin oolle shaayii qaalawaa addunyaa keenyaatiis asumaan irra haa gorru. Daahung jedhama kan argamu biyya Chaayinaa keessatti qofa yommuu ta'u, giraamaan kan yommuu gurguramu gatii warqii irraa harka 30 caala. Kana jechuun shaayii daahung giraamaan bitachuu yoo feetan $1,400 ol harkatti qabachuu qabdu jechuudha. Lakkii akka shaayii kaawwanitti saamsamee naafaa gurguramu yoo jettan immoo $600 lafa keettu. Kana gara biyya keenyaatti yoo deebifne qarshii miliyoona 37 olitti tilmaamama. Sababaan qaala'insa isaa yommuu xiinxalamu mukni shaayii kanaa kan biqile naannoo gaarreenitti ta'uu isaatiin caalatti mukni kun deebi'ee biqiluuf waggoota 300 ol itti fudhachuu isaati. Chaayinonni muka shaayii kana biqilchuu dhaabanii guddisuuf waggoota 300 biroo eeguu qabu jechuudha. Kanaafuu muka qaban kunuunsaa $100,000 raabsuu ittifanii jiru. Sadaffaa Spiritus Vodka. Spiritus Vodkaan dhugaatii hedduu jabaa ta'ee fi hamma alkoolii hedduu of keessaa qabudha. Biiraa noormaalii ta'e tokko hamma alkoolii parsantii 6 qofa of keessaa kan qabu yommuu ta'u, Spiritus Vodkaan garuu parsantii 96 alkooliin kan cuubamedha.
Qaruuraa dhugaatii kana irratti dhugaatii kana akka hin dhumne gorsa. Yoo dhuganis hamma xiqqoo dhugaatii biroo wajjin makanii akka dhugan yoo himu, namni lubbuu ofii irraa bahee uf galaafachuuf dhugaatii kana heddummeessee dhuguun qofa isaaf gahaadha. Yaaddanii jirtu uf ajjeesuuf doolaara 21,000 yookiin qarshii Itoophiyaa miliyoona 1.3 baasu jechuudha. Lakki isinitti hafu maluma biroo soqadhaa dhugaatiin kun kan nu ilaallatu miti. Lammaffaa Bilk Beer. Bilk Beer kan oomishamu biyya Jaappaanitti yommuu ta'u, akkuma maqaa isaa makaa biiraatii fi aananiiti. Faabrikaan biiraa biyya Jaappaan keessatti argamu tokko aanan liitirii baay'een lakkaa'amu biyyattii keessatti akka qisaasaa jiru laalee ture. Qisaasa'insa aananii kana hambisuuf biiraaf aanan walitti makuun Bilk kan oomishe. Bilk parsantii 70 biiraa qulqulluu yommuu ta'u, 30 hafte aanani. Tokkoffaa Snake Wine. Chaayinoonni yoo bofa nyaatan agarree jirra ta'a. Amma ammoo gara dhugaatiittis waan jijjiiraa jiran fakkaatu. Dhugaatiin Chaayinaan oomishamee Kooriyaa, Hind, Jaappaanii fi Taayilaandiin gahuu danda'e kun kan oomishamu haaluma dhugaatii kaawwaniitiin yommuu ta'u, kan raajii namatti ta'u garuu qaruuraan isaa bofoota summaa'oo ta'aniin kan guutame ta'uu isaati. Bofoonni kunniin kan itti guuraman osoo lubbuun jiran yoo ta'u, summiin bofootaa garuu alkoolii keessatti daangawaa waan ta'eef miidhaa namarraan gahuu baatus, yeroo tokko tokko garuu namoonni yommuu qaruurticha banan bofootaan iddamuu danda'u. Aadaan kun yommuu gara biyya keenyaatti dhufu maraatuu fakkaatus, Chaayinotaaf garuu waan itti tole fakkaata. Hayyii kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment qophiin har'aaf isiniif qindeesse kana fakkaata. Mee dhugaatiiwwan isiniif dhiyeesse keessaa kamtu isin ajaa'ibe? Koomentii irra naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraatiin haga walitti deebi'utti turtii gaarii.